kan hojii keenya argattaan ma ture. Latii koo dhiifama waan an godhu nabi eerumuu koo nama kan biraadha dhaga'uu keera jedheen xalayaa kana siif barreesse. Asiin nama xalayaa dubbisee boo'u arge dhiifama yoona jaalallee isaatu immoo ganne fakkaata. Baay'ee akkatti gadditu beeka garuu moonis natti tolaan jiru. Latii koo na yaadin yoo na yaadde immoo guyyoota gaggaarii jaalalaan waliif yaaduudhaan dabarsine yaadadha. Latii koo nagaan naaf turi sin jaalladha jaalallee kee durii maakii. Latii. Maakii. Akkamitti na yaadattee? Akkamittiin si dagadha. Amma kana dhudheetoo nama 100 gidduutti na argite iyyuu na bartaan miti. Sirriitti malee nama 100 miti. Miileena keessa adda baasee sin bara. Fuula nama baay'ee dagachuu hin danda'a. Kan kee garuu gonkumaan raanfachuu hin danda'u. Ani immoo xalayaadhaan. Na geggeessuun sitti toluu dideen qaamaan na geggeessuu dhufte miti. Amma olmaa tokko naaf ooli. Herrega dhugaatii kanaa kaffale. Maaliif akkasumatti taphattaa obboleessa koo obboleettiin qabdu? Kunoo sinii fideera. Maalla kun eenyutti kana si ajaje bira gurgisin ajajadhe. Dhugaa kana mana ajajanii. Deemachisa yoo sonna taasoof taafuu dideemi. Tole siniifan jijjiira. Maali kun? Kunoo sasiin jettan fideera. Kaasi kana eenyutti kana si ajajate yeroo as na ilaaltu nama alkoolii gunsi fakkaadha. Amma sintu giyorgisinaa fidinaan jedhee. Fuudhii deema siiti waan alkoolii hin qabne waan jiru naafiti. Maaliif akkasumatti taphattaa obboleessa koo obboleettiin qabdu? Qaba. Amma fuudhii na jijjiiri. Tole dhiifama sinin jijjiira. Dafika. Si maarree hoteelichaan taa'aa jira amanoo xiqqoon bashannana jedhe. Ayyee. Eenyutu banne siin jedhe? Amma immoo maal hin balleessi? Ooma. Tole. Takkaas deebi. Rakkinni utuu san mudatiin eenyuyyuu nama cimaas nama guddaas ta'uu hin danda'u. Rakkina keessa immoo obsaan darbama kun akkuma kee jabaadhu. Tole. Badiin immoo tokko ta'a. Qottume. Herreegaaf na barbaaddanii? Maafin itti dabalee siif hin kennu. Naan galle sababii maaliif? Halkan kana nafaana dabarsi. Halkan kana zamaanu dabarsu? Fudhattee yoo galgala kana nafaana bulta wayyu qarshiin kun bar mindaa kee jee tokko ta'a. Qarsheet kabaja kee gurgurtee fiddeef jedhee kabaja kun gurguru. Qarshii kan akkan hojjedheen fidiin akkamitti baarte? Otoo hojjettee fiddee ta'eetii mindaa ji'a tokko halkan tokkotti fudhunaan jettu turte. Mucaa akkas bareedduuf kan waggaa osoo hin kaffaleeyyuu hin gaabbu. Ngobbitu nama qarshii qabu akkasitti tuffachuun gaariidha jettee yaadda? Deem mana kiraa keetti kaffaladhu. Dhuftee moo geessan bultaare? Maaliifaan dhufuree mana koodha fakkaata? Qarshicha garuu isaa fiddee? Maakii? Ati kana booddee hojii kanan hojjettu. Wanta nama siin jedhe namni baay'een akkasiin jedha oolu beeka. Amma garuu hojii kanan dhiista. Sababiin isaa qarshii xiqqoo argadheeraan. Kanaafuu ittiin hojjennee jijjiiramuu dandeenya. Natti namantu. Sirriitti sitti amanama abbaa manaako. Deemi hoogganaa keetiin akka irraa kaaste hojii kanan gallettiin. Tolii Latiiko. Qarshii kun harkaa fudhee dhufa. Dafee dhufa tole. Kan hojii keenya argattaan ma ture. Heela. Akkam taate? Itti naqeefin eegaa jira. Sirratti immoo akkam barreeffadhu. Tolee riyaa kutuwaatti hin jirtu ta'e umrii koo guutuu natti taphachaa hafa ture miti. Dhufechaa. Si jalaan ture mini dhiifama guddaa. Rakkoon qabu kana booddee sin eegu gatii ta'eef. Sin aarse moore akkas taa'an isin eegamal taare. Yoo lubbuudhaan jiraatte jedhamtiin. Maagi? Oomee bishaan kanatti dhugee arii keessirraa tasgabbeessu. Dhugii katis akka lamatan guyyaa finniif. Tole. Suuraan kaleessa keetu argite akkan itti bareedu. Dhugi mee dhugdee natti himtaati. Akka isaan itti kaasan hin agarreemati. Suura kan cidhaa, kan birthday, beebii shaaworii, kan anniversary ni kaasu. Laati. Dhugi mee? Tole. Kan si dhibu faarfannaa tiraakii faarfannaa viidiyoolee ni hojjetu namatti hin tolu. Dhugi. Hin dhugu waan hin argin sitti fakkaataa waan ati goote argeera. Yoo na jibbite akkasumaan na dhiisuu dandeessa. An miidhameen maal argatta?
Ciao. Jaalala natti agarsiisteef galatoom. Rakkina hin qabu. Hiriyaa mukiilina godhadhu kanarraan fagaatiin. Jireenya keessatti wanta baradhe tokko sitti himu. Onnee ofii kee miidhii wallaanuuf gaafa yaaltu onnee kan ofii keetii madeessita. Nama jaalalaan miidhame gaafa jaalattu jaalalaan miidhamta. Wantan godhe hunda isaasiif jechaan godhe. Anaaf jettee soo nama dabiraa jaalattu dhoksiteen afaan haasofte. Yoo bartiin miidhamta jedheen ka. Ammoo Amma bartii taka. miidhameeras. Ciao. Lati onnee miidhe akka wallaanuuf carraa tokko naa kennu. Ati sonnee madaa'e fayyisuutti onnee kan kee akka miine ka. Rakkina hin qabu nan danda'a. Amma sadiisi. Jaalala keessatti tuuftoomni jiraateeti. Onnee tokko madeesse namni tokko wallaana. Onnee tokko wallaan immoo namni tokko madeessa. Waan hin beeknetti immoo namni tokko madaa'an jiraatu ture. Sii galee waan hin beeknetti dhufee galee miidhamenis. Ani iyyuu si yaada garuu immoo namni ol jaallatu deebi'ee ol arga. Akkas dhamti? Kalee isaatu feel godhe jedhaniin dafii kottu. Awwaan salphaadhaan seen bar. Borga namuun konkolaataa argadeen dhufa bakka. Kana qofa miti namni kalee laattuufis hin barbaachisa. Rakkoon qabu annan kennaaf. Akkamitti? Indagattee kaleen kee tokko qofatu hojjetama. Yooman dagaddesa garuu obboleessi koo bakka haadhaa bakka abbaa ta'e na guddise. Kalee dhabeen du'anii du'ayya. Ani hin beeku gaasa kana. Borga namaan hin ka'ee dhufa na simadhu. Latikoo. Chawosiin jechuun dhufe. Eessa deemuuf? Karaa xiqqoo tokko. Maaliif naguma miti? Eeyyee nagumaafi. Latikoo deebiteen dhufta miti? Deebinee wal agarra miti? Eeyyee sirriitti malee. Maaliif buusaree maal taatedha? Beektaa miti ree daqiiqaa muraasaaf gaafan sirraa adda ba'u si yaada. Ani iyyuu si yaada garuu immoo namni ol jaallatu deebi'ee wal arga. Akkas dhamti? Eeyyee sirriitti malee deebi'anii wal argu. Kan waaqayyo tokko godhe eenyu yoddan baasu. Anaaf siis deebinee wal agarra. Nagaan ture. Lati. Nagaan gali. Nagaan ture. Innuuf ture siree qabeensi eegaara. Lakkoofsa meeqa keessa jirta reegeera? Tole kottuka. Turmee takkasiin bilbila naan beekun arge. Latiin asii maal hojjeta? Amma maal hojiin dhufeen jedhaan? Maal hojiin dhufeen jedhaanii? Naa dhumate. Taayi. Dhiigi keenya immoo wal barbaadama. Maal hojii dhuftee garuu atas? Maal nagartu qilleensa dinqii kan akkanitti namatti tolu. Astaanii qilleensa asii oksijiinii qulqulluu fudhachaa taa'u wayya jedheeman dhufee as taa'e manoo. Ati garuu maal hojii dhuftee? Ani immoo utuun asirra darbu jaalalliin keessa jira jennaan sitti gore. Ahaa. Latiin argimas keessatti akkatti dhufuun qabu. Maakiin argimna barbaacha dhuftee jetti. Sulumayyuu waan kanatti namanneen jaalallee koo dhabuu korra hin dhufu. Dhiisii bakkaan dhufiin utuu isheen akkas na jaallattu sulumayyuu natti dogoggore. Amanamummaan ofiif dhan dhufu. Eenyus si bilbile? No nama fayyanii tokkodha. Siifoo? Tokkotu na jeeqa. Ka'e bakka hin gallaa bakkee kana keessa maal fuuna? Toli Latiiko ka'e hin gallaa. Ka'e hin gallaa. Lati tosiif galiisiif jedhee na bar. Latiiko as jirtaay? Maalla kun? Kottu? Maalla? Maal uffanni kun? Uffata dhakaa hojii jechaan ture si dhaabii jijjiirrachuurra jedhiin akkasumaan dhufe. Dhugaamu na dhaabuura jette. Turiyyoonni akkasitti sarganii maal naan jedhu? Waan fedhana jedhanka moo natti qaanaa jirta? Akkasitti bakkee keessa kaate akkasitti hin qaanofne barbaaddee turte moo? Latiin aarsaa jirta. Anuu hin jenne. Amma maaliif na barbaadde? Galamamma sila horiyoota koo wajji wal si barsiisuuf an ture. Maaliifan galariyaa dhufanii? Dhufanii hoo? Wal nu barsiistaga? Jaalalleen koo ishee kanadha. Ishee uffata ittiin hojii mana keessa hojjettu uffattee naannoo keessa naannaa ooltu jedhee wal sin barsiisa. Lati tosiif galiisiif jedhee na bar. Maal naaf jette? Yoon uffata jijjiirrachuu eegaliis jalaan barfadha jedhee naga. Akkasitti si arguu korra guyyaa guututuun dhaabbachaa waliin haawayya. Akkasii ishee uffata jijjiirrattee mana baatu barbaada dhuga. Maaki?
maal jechuudha inni waan hin jedhe hunda sana mana kun argaan hin jira yeroo baay'ee earphone jaallatti mitiire isa biteefin surprise ishee godhadeen hin dhufa amma daqiiqaa 30 booddeen as gaanaan jedheera eenyudha durbi dhiiraa wajjin yeroo dabarsteen dhiistuun kan jedhe isaanuu nama meeqa wajjin yeroo dabarsan hidhamtiin isaan karaa irratti dhiisanii deeman eenyutu anaan jaalalina qabeemmoo sayyuu sarraa maal jechuudha maal isaaniif duwwaadha kan jedhe eenyudha anaan jaalalina qabee sarraamu hiyaadu malee yoomiyyuu ani waa'ee kemmaatii qottime si fedhen namoota baay'ee dhiise si fedhen namoota baay'ee cufe yeroo kun siif kenne seerota baay'een qabu siif jedhee cabseera siif jedhee wanta hin godhin tokko iyyuu hin qabu lati nagadhiisi na dhageessa miti akkansi kunuunsetti ofii qof hin kunuunsine garuu dhumarratti wanti kun hundumtuu siif ga'an turre amma garuu deemi bakka fedha keef jaalala kee dhaquu dandeessa garuu joortee nama akka koo gaafa dhabdu na barbaadee deebitee akka hin dhufne bakkan arra jirutti deebi'ee gatii hin argamneef dhageesse miti. Naomi saas na fide Naomi wayyoo Magi, nagalamti am? Lati wayyoo maaltas na fide nagadhiisi wayyoo narraabas nagadhiisi na ajjeesuudha miti wayyoo maaltas na fide Antas gabbaay arii kenetti boofdhamti kan as na fide eewtas na fide hiriyoota keetas na fide miti isatu dur utuun sin jaaladhan jettu jechuutan taanis darbadheef jettee haatarra barsiisatti na qufdhamti obboleettiin qabdu haadhan qabdu latii maaloo na ajjeesuuf as na fide miti narraabaasi wanta kana inni waan darbedhaamsii dhiiseera amma hojii kooran jira dhugaa mana dhisteettaari marfeet nooraanti sasirriidhamti eeyyee homaa tokko yaaddain amma boqodhu ciisi booda dhufeensi ilaala Naomi saas na fide Naomi wayyoo Naomi nyutas na fide maaltas na fide anna wallaa namansi maal taate waan dhageessitu fakkaata waa'ee bakka hojii kee akkamitti akkasiin qarshii namarraa dugu guddaan waan dhageessitu fakkaata mitiisin wayyoo maaliif intas gabbooftatti si dhukkubaa jira si dhukkubaa utuun du'e hiratee achumaan utuun achitti hafeeratee miindaa koo jeessa guyyaa muraasa gidduutti amman kaffalu utuun achitti hafeeratee utuun figgimmeedha achitti hafeeratee utuun biyyoo ta'e hiratee atis dhageessetta jechuudha yoo hospitaala keenya tajaajila nuun kenninu qarshii madaalawaatinidha malee akka isaa mumna koo qarshiin kaffalsiistan taasa hospitaalli keenya hospitaalli naashinaaliin dursa kan inni kennu uummata isaafidha deemisiin jedheen deemija kuduraati maakii yoom dhufte maal na ilaalta rakkoo jiramu maal taatee maal si geesse deemi hin deemu deemisiin jedhe hin deemu maaliif hin deemtu maal taate waan taate maaf natti himtu hin himu anis hin deemu humnaan adeemsistaa kee mana marga maakii naa deemi dubbiin haran barbaadin deemisiin jedheen deemija kuduraati nama dhageessu kun waan gadditee jirtu fakkaata yeroon gaddee jeqa'u naamad bakka yeroos nan tasgabbaa siinan jedha hin deemu nan gadhiisiin waan itti natti himte akka salphaatti waan irraan fudhustu fakkaata naa jiraadhu ammayyuu na irraanfatiin yoo guuti na ammattu haariin koo marti isaa na baqata ካልገባሽ ደግሜ ልንገርሽ አሶርጂው ለቲ አንዴቁ ምንድነው ለነግር ብዬ ፈራው ሳስበው ግን ላንተ መናገር ግዴታ ሆነብኝ አርግዣለሁ እንደዚህ አይነት ቀልድ አቁሚ ምን ሆነሽ ነው እንዴ እንደዚህ አይነት ቀልድ አለ እንዴ ቀልድ ካልሆነ እንደዚህ አይነት ወሬ ምንድነው ታዲያ የምሬን ነው አሁን ምንድነው የሚሻለው የሚሻለውን ነው የምጠይቅኝ ብር ሰጥሻለሁ እጅና አስወርጂው እንዴት ካልገባሽ ደግሜ ልንገርሽ አስወርጂው እየተሸከምኩት እኮ እንስሳ አይደለም የሰው ልጅ ነው ያውም ደምክ ነው እንዴ ነው ብራው ትችልስተሽ ልቀቀኝ ይሄ መቼም ሊሆን አይችልም ሌላ መፍትሄ ያለሽ ታዲያ እኔ እንደሆነ በዚህ ሰዓት ላገባሽ አልችልም እኔ ደግሞ እያልክ ያለውን ነገር ማድረግ አልችልም ማን እንዲያሳደግልሽ ነው አላስወርደውም እትይ መልሽልኛ ሌላ መፍትሄ የለውም እሺ ከዚህ ሌላ የለም በእኔ ሐሳብ ማትስማሚ ከሆነ ትጭሽ ለመሄድ ይገደዳለሁ ተረጋጋ እስኪ ለቲ አሁን ሌላ ወሬ ቁሚ
አሁን ሄደሽ ታስወርጂዋለሽ አታስወርጂው? ይሄ እኮ መቼም የማይሆን ነገር ነው። አሃ እንደዛ ነው። ከዚህ በኋላ ለቲን አውቋለሁ ብለሽ እግሬ የደረሰበት ቦታ ብትደርሺ ወዮልሽ። ለቲ ልቀቂኝ ወደዛ። እንዴት ሆንሽ? ባክሽ ሱስ ካላስወረድሽው አንተዋወቅም ብሎኝ ትቶኝ ሄደ። ኧረ ውሸትሽ እንደሆነ ሄደሽ ንገሪው። በዚህ እንዳትጣሉ። ምንድነው የምነግረው? ተይ እስኪ እውነት ቢሆንም እንዲሁ ነው ትቶኝ የሚሄደው። ነገ ሌላ ችግር ውስጥ ትቶኝ እንደማይድን በምንድን ነው የማውቀው? ተይ ግን ተይ ባክሽ፣ እንኳን አወቅኩት ማንነቱን።